Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Kun The Great News YouTube chaanaaliidha. Warreen miseensa maatii YouTube chaanaalii kana hin taane subscribe gochuun miseensa maatii YouTube chaanaalii kana taatanii odeeffannoo nuyi guyyaa guyyaatiin gadi lakkisnu hordofuu dandeessu. Maarree akkasumas warreen miseensa maatii YouTube chaanaalii kanaa turtan immoo like fi share gochuun nu jajjabeessaa. Akkasumas immoo yaadaa fi qeeqa yoo qabaatan koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jecha gara odeeffannoo guyyaa har'aaf wabeeffanneettan isin dabarsaa nu hordofaa. Irreedhaan achi jalatti cabe bilisa ta'ee akka inni hiree isaa murteeffatu godhu. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromootitti nuti ganna 48 ol wareegama kan itti baafne Oromoo qofaaf osoo hin taane warreen sabaa sablammoota dhibiidhaa akka Oromootitti cunqurfaman biyya san keessatti jiran sun cufti carraa Oromoodhaa kan akka argatanii fi gabrummaa jalaa ba'anii nasii beekaa jalaa ba'ee waa'ee isaa akka inni murteeffatuu fi egeree isaatis egeree biyya Itoophiyaattis akka murteessuuf jechuudha. Kuni waan jibba waliigalatti adda bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootirraa qabani addunyaa kanatti fokkisiisuudhaaf dhiyeessanidha. Egaa kanaan dura seenaa Oromoodhaa dogoggorsanii addunyaa kana keessa kaan ammas seenaa dogoggoraa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootirratti barreessanii addunyaa tanaan jibbisiisuu fi akka ilaalcha hin arganne goosiisuudhaaniif alatti nuti bilisummaadhaaf qabsoofne. Nami bilisummaadhaaf qabsaa'u bilisummaa nama dhibiidhaa hin sarbu. Bilisummaa nama dhibiidhaa hin sarbu. Agartee inni kun beekaa ta'e jedhanii waraana bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoodhaa biyyoota addunyaa biratti xureessuudhaaf mootummaan mataan isaa mootummaan Abiyyi waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee ajjeesee warra kana satti ajjeesee jedhaa jechuudha. Malee nuti gonkumaayyuu kanan goonu nami bilisummaa isaatiif dhiiga cabsee lafee isaa cabsee bilisummaa barbaadu nama siviilii ta'e kan nagaatirratti kana hin godhu nuti kanan goonu seerri kennas abaa'oon baay'eetti dimokrataa seera qabaa waan mirga nama dhalaatiif mirga nama gonkumaayyuu hin sarbu. Egaa inni kun namoota dhibiitiin beekamuu dhabuu baatus nuti ammoo akkasitti jira jechuudha. Nam tokko siviilii kamiyyuu hin ajjeefnusi nama qawwee qabatee nu dura dhaabbate kamiyyuu inni qawwee sitti dhokaase nulleen qawwee itti dhokaasna. Sanaan alatti dhibiidhaan jiru jechuudha. Nuti akkaataa itti biyyattii tana yookaan mootummaa kana ittiin lollu siistama mataa keenyaa qabna. Isa kana keessatti Oromiyaa bal'oo tana keessatti waraana bal'inaan ijaaruudhaan akka sanaatitti lolluudha. Enzan xumura irratti Finfinnee qabachuudha. So kan godhaa jirrus kana. Naannoo Finfinneedhaa guutumaa guututti kaabaan bahaan lixaan itti marsinee jirra jechuudha. Humna xixiqqaadhaan kukkunnee bakkoota adda addaati irratti kukkunnee boodarra immoo walumaa galatti qabatuudha siistamii nuti itti yaa'aa jirru kan. Sababi isaatis nuti riphee lolaadhaa nuti gargaarsa dhibiidhaan qabnu addunyaan nu gargaartu kan nu gargaarus uummata keenya ajjeefneet duuneet qawwee hidhannee qawwee isaan irraa baafneet sadarkaa kanatti hin dhufne jechuudha. Kanaaf akka kanatti deemnee boodarratti isteeppa sadaffaarratti guutumaa guututti Oromiyaa qabachuu kan jedhudha jechuudha. Egaa akkuma amma deemaa jiru kanatti yeroo murtaa'e keessatti akkamittiin bakka kanatti dhiyaannaa kan jedhu osoo wareegama guddaan hin bahin akkaatuma itti yaanee guutumaa guututti Oromiyaa itti dhuunfannu keessatti hojjetaa jirra. Kanas itti milkaa'aa jirra. waliigalteen TDF waliin goone waliigaltee sadarkaa duraati waliif hin mallatteessine
ammaatti bakki itti walitti dhiyaannu firoontii keenya keessa kaaba Oromiyaati. Kaleessa akka turreensi turan nuti har'a impaayereetii tana kan bulchaa jiru PP'n ummata bakkoota jiran cufatti ijjeesaatii fi mana irratti gubaa qabeenya isaanii saamaa jira. And Tigraay irratti illee the same sanuma dalagaa jiru. Oromiyaa irratti ganna sadii garuu kan hin mul'atin, kan dhoksaa, kan ukkaamame, kan addunyaan hin dhagahin hin argin TPLF addunyaan agarteefiti. Garuu ka Oromiyaa keessatti ta'e ka TPLFis hin dachaa 10 kan ta'u ganna sadii keessatti. So wal fakkaataa qabna. Kanaafuu isaan waliin qindeeffannee mootummaa abbaa irreedhaa kan mirga uummata sabaaf sablammoota biyyattiidhaa sarbee jiraatu kana waliin buusuudhaaf waliigaltee sadarkaa duraatti godhamee jira. Gara fuulduraattis egaa kana caalaa allaansii uumamuudhaaf isaan bira dabre warra akka Sidaamaa, warra akka Affaar, warreen akka Beenishaangul, Qimaant and so on warroota kana waliinis qindoomina mootummaa kana buusuudhaan mirga uummata Oromootis ta'e uummatoota sabaaf sablammoota akka kabajamu godhuuf waliin qindeeffatuudhaaf ni deemnaa jechuudha. Ammaatti waliigaltee sadarkaa duraa goone Inumaan tiksee malee kuulatoo ashuufee baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan rafee malee yaalamii tokkummaa dhabuu namarraa abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu allayyaa nuru fajjadee alagaan alaguma maaltu alagaadhaan fira jedhee obbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo ormarraa dhufte. Rorro dinarraa dhufte maaltu namaa dhoo abbaa dhoowwata malee maaloo biyya ormaa adhaquun nama dhibu galuun nama dhibay